Jalqaba irratti guys telegiraamii chaanaalii keenya Ruubee Teek kan jedhu telegiraamii irratti search gootanii argattu jechuudha. Sabiskiraayibii 39,000 ol kan qabudha jechuudha. Yookiis immoo liinkii description irra isinii kaa'ellee fayyadamuu dandeessu yookiis immoo koomentii piin taatellee fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Egaa akka telegiraamii yeroo jedhannu liinkii ani itti isiniif maraa jiru kana jechuudha yookiis immoo kan hin xiyyaa isinitti argisiisee jiru kanarraa al tokko ni tuqtu jechuudha. Aappii kana argachuudhaafi. Irra yeroo al tokko tuqxan haala kanaa isinii fida. Sanaa booda daawunlood naaw kan jedhu kanarraa al tokko ni tuqtu yookiis kan xiyyaara isiniif kaa'e kanarraa al tokko ni tuqtu. Sanaa booda kallattumaan gara Play Store keessanii isin geessaa. Isinis bakka install jedhu tuquudhaan install godhattu jechuudha. Aappii kana gara bilbila keessaniitti gadi buufattu jechuudha. Loogoon isaallee kana fakkaata. Liinkii ani isiniif kaa'ee description irraa yookiis koomentii piin taate yookiin illee telegiraamii irraa argattu jechuudha. Sanaa booda install godhattu jechuudha haala kanaan. Install ta'aa jira. Kun erga install ta'ee booda bakka open jedhu al tokko ni tuqtu jechuudha. Bakka open jedhu yookiis bakka inni itti maraa yeroo kanarraa al tokkoof ni tuqtu. Sanaa booda gara aappii kanaa keessa isin naqa. Ergasiitii bakka googilii yookiis mallattoo googilii kan itti maree kanarraa al tokkoof ni tuqtu. Erga isarra tuqxanii iimeelii filattu jechuudha. Erga iimeelii filattanii fuula kanatti isin dabarsa. Iimeelii erga filattanii fuula kanatti yeroo isin dabarsu male or female isiniin jedha. Akka isinis kanaaf saala keessan filattu. Yoo dhiira taatan male, yoo shamarra taatan immoo female filattu jechuudha. Dhiira waan hin ta'eef male filadhee darbaa jechuudha. Erga male filadheeti immoo complete kan jedhu tuqa jechuudha. Amma male irraan tuqa. Sana booda complete tuqa jechuudha. Kun akkuma argitan aappii kana keessa nu dhaqee jira. Jalqaba irratti aappii kana keessaa akka walii ilaallu fuula jalqabaarra kan jirudha jechuudha. Fuula jalqabaarra kan jiru waliin ilaalla. Bakka xiyyaan isinitti argisiisu kana jechuudha. Bakka kanatti kan inni fuula jalqabaarratti ilaallu geemiidha. Geemii taphattanii kooyinii walitti qabattu. Kooyinii sana gara doolaaraatti jijjiirrattu jechuudha. Haalli tapha isaallee kun haaluma itti isinitti argisiisudha. Kun amma nu dhaqeera fakkeenyaaf amma geemii kana mee taphadhe isinitti argisiisu. Egaan chaanaaliin kun Ruubee Teek jedhama. Chaanaalii yuutuubii kana sabiskiraayib gochuun akkasumallee laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jedha. Egaatii wantoota gaaffii isinitti ta'uu yaada qabdan maramoo koomentii irra naaf kaa'aa isiniin jedha. Egaa geemii kana haala kanaan taphattu jechuudha. Kun haala kanaan taphatamaa geemii taphachuu isin rakkisu amma immoo kan biraa isinitti argisu. Egaatii fuulli kun immoo kan liifiidha jechuudha. Sanaafis bakka itti mararra tuqxanii liifii galtanii illee turuu dandeessu. Innaa sa'aatii tokkoof keessa turtan doolaara tokko yookiis kooyin 10,000 argattu jechuudha. Egaa inni ta'an immoo fuula sadaffaarra kan jiru waliin ilaalla. Fuula sadaffaarra kan jiru immoo viidiyoo daawwachuudhaan jechuudha kan inni kaffalu. Viidiyoo kana kan jiru kana daawwattaniiti isiniif kaffalaa jechuudha. Amma immoo fuula sadaffaa kana kan walii ilaallu fuulli sadaffaa immoo notifiikeeshinii isinirra galu ittiin hordoftu malee waa biraallee miti. Notifiikeeshinii hordofuudha. Amma mee kan itti aanutti darbinu. Kan dhumarra jiru immoo piroofaayilii keenyaadha jechuudha. Bakki barbaachisaaf bakki ijoo ta'e bakka kanaa jechuudha. Jalqaba irratti kan itti maree isinitti argisiisu bakka inveet kan jedhu tuqxu. Nama tokko inveet gootanii doolaara tokko argattu jechuudha. Inveet gochuudhaafis bakka itti maraa jiru kanarraa al tokko ni tuqtu. Erga bakka koppii jedhu kanarra tuqtu jechuudha. Erga koppii godhatanii booda nama affeertu namni sun yeroo liinkii keessaniin seenu doolaara tokko yookiis poointii 10,000 isiniif kaffalama jechuudha. Inni itti aanu immoo achuma erga kiyaa baatanii maay piroofaayil kan jedhu kanarra tuqtu. Ergasii dhumarratti verification face verification kan jedhu irraa al tokko ni tuqtu jechuudha. Kan dhumarra jiru. Sanaa booda waan gajjallaatti isinii isheen ajajju yoo afaan banaatti afaan bantu yoo morma raasaa itti morma raastu jechuudha. Amma ofii koofii hojjechaa jira yookiis wanta isheen na ajaju gochaa jira. Sanaa booda erga darbitanii booda bakka konfirmii jedhu kana al tokko ni tuqtu jechuudha. Bakka konfirmii yeroo tuqxan kun akkuma argitan face verification verified ta'ee jira jechuudha. Akkuma itti maree isinitti argisiisaa jiru. Egaa nama tokko affeertanii doolaara tokko argachuu dandeessu. Akkas jechuun innaa kaatanii guyyaatti nama 50 affeertanii doolaara 50 argachuu dandeessu. Doolaara 50 jechuun immoo har'a yoo xiqqate birrii Itoophiyaa akkas 7,000 8,000 jechuudha. Geemii kana taphattanii argattu jechuudha. Egaatii barumsi keenya guyyaarraa kana fakkaata. Namoonni chaanaalii kanaaf haarawaa taatan sabiskiraayib gochuun akkasumallee mallattoo biilii tuquun notifiikeeshinii ol irra godhaa isiniin jedha. Wantoota gaaffii isinitti ta'an immoo koomentii irra naaf kaa'aa gaa'is.